Ashamar kafuune kam jirtu kabajamtoota hordoftoota qadaadii miidiyaa oduu qadaadii sa'aatii kanaatti muudhaaf asitti argameen jiram. Ambasaadarri Itoophiyaa mootummaa fi uummata Somaaliyaa dhiifama gaafachuun isaanii dhaga'ame. Somaaliyaatti ambasaadarri Itoophiyaa kan ta'an Muktaar Mahammad Somaaliyaa ilaalchisee yaada miidiyaa biyya keessaa tokkoof kennaniin dogoggora ta'uu amanuun dhiifama gaafatani. Ambasaadarichi dubbii isaanii keessatti Somaaliyaan bu'aa koloneeffattootaati jechuun yaada dubbatanii fi haala nageenya biyyattii keessaa irratti yaada kennaniif ummataa fi mootummaa biyyattii dhiifama kan gaafatan ta'uu himani. Ambasaadarichi dubbii isaanii ummata Somaaliyaan komatame kanaaf fuula X isaanii irratti jechi fayyadaman dogoggoradha ta'uu kan ibsani. Gaaffiif deebiin ambasaadarichaa kan tamsa'ee dilbata kaleessaa Amajjii 28 2024 miidiyaa mootummaatti dhiyeenya qabu FBC irratti ture. Gaaffiif deebiin torban darbe kana darbe eenyummaa dhuunfaa ambasaadarichaa muuxannoo hojii duraan qaban akkasumas wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaliland irratti kan xiyyeeffate ture. Bara darbe ji'a muddee keessa Somaaliyaatti ambasaaddara ta'uun kan muudaman Muktaar ambasaadarummaan biyyoota hojjetaa turan waliin yoo ilaalamu nageenyi Somaaliyaa baay'ee ulfaataa ta'uu gaaffiif deebicha irratti himanii ture. Ambassador Muktaar akka garaa kee socho'uu hin dandeessu jechuun yoo sochootes eegumsaan jedhaniiru. Konkolaataa rasaasni seenne fayyadamtee kan deemtu yeroo kamittiyyuu aleellaa fanjiif saaxilamuu dandeessa jechuun gaazexeessituu gaaffiif deebii gooteef waliin dubbatani. Ambassador haala nageenya yaaddessaa keessa taa'uun itti gaafatamummaa isaanii baachaa jiraachuu himuudhaan hanga ammaatti balaan isaan irra dhaqqabe akka hin jirre himanii dabalataan ambassador Muktaar waa'ee hundeeffama Somaaliyaa fi Somaliland gaaffiif deebicha irratti kaasaniiru. Somaliyaan biyya gita bittaan ijaaramte ta'uu kan dubbatan ambasaaddarichi Somaaliyaa fi Somaliland bara 1960 keessa bilisummaa isaanii argatanii guyyoota muraasaan booda akka tokko ta'an dubbatanii. Somaaliyaa fi Somaliland afaan aadaa fi amantaan wal fakkaanna jedhanii tokko ta'an malee seenaa lamaan isaanii qaban adda adda ture jedhanii. Rakkoon kan uumame walta'iinsaan boodadam Somaliland miidhaan nurra gaheera komii jedhu kaasu jedhanii. Dubbiin ambasaaddar Muktaar kun afaan Somaaliitti hiikamee miidiyaa hawaasaa irraa kan tamsa'e yoo ta'u ummata biyyattii biratti dheekkamsa guddaa kaasee ture. Televizyiniin faanaa viidiyoo gaaffii fi deebii ambasaaddaricha waliin godhee YouTube irratti maxxansee fi marsariitii isaanii irratti baasee kaa'eera. Ambasaaddar Muktaaris dubbiin isaanii kun dheekkamsa kaasuu caqasuun fuula X isaanii irratti dhiifama gaafataniiru. Mootummaa Somaaliyaa fi ummata biyyichaa onnee koorraan dhiifama gaafadha kan jedhan ambasaaddarichi jechoonni koo dogoggora qabu ture hariiroo keenya miidhuuf yaadee mitis jedhanii jiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan hariiroo gadi fagoo qabaachuu kan kaasan ambasaaddarichi walitti dhufeenyaa fi hariiroo biyyoota lameenii cimsuuf kutannoon akka hojjetanis ibsani. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf wal hubannoon Somaliland waliin mallatteessite hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu muddama keessas galcheera. Akka waliigaltichaatti ammoo Itoophiyaan Somaliland irraa ulaa galaanaa fi buufata waraanaa beekati ijaartu ni argatti. Bakka isa ofiin of bulchuu erga jalqabde umurii waggaa 30 kan qabdu Somalilandiif beekamtii biyyummaas ni kenniti kan jedhudha. Gaggeessitoonni biyyoota lameenis Abiy Ahmed fi Hassan Sheikh Mohammed walgahii biyyoota Afrikaa fi Xaaliyaanii Roomitti gaggeeffamaa jiru cinatti waliin mari'atu jedhamee eegama jedha maddeen nuti arganne. Egaan oduu sa'aatii kana qabannee dhiyaanne kan hagammaa turanii qophiileen qadaadii miidiyaa kan biraan haga walitti deebinu nagaadhaan nuuf